amma torban kana keessatti warra biltsiginnaan waggaa tokkoon ga'een ijaarte jedhanii olola nurratti deemaa ture jechuudha. Nama waan akkasii nuun jenneen eenyeen nurratti deemamaa ture jechuudha. Kanaafi kuni ololli wannummaan siin jedhu shaqanni gurgura ololaa kuni Oromoo isin gargaaru Oromollee diiguu alatti faayidaan keessan jiruuf callifna malee kun olola jechuudha. Olol kan namni isaanii toof maqaa dha'uu dandeettani open an akkas jaaladha. Nama olol sun isaanii toofe nutti hima. Tokko namni olola san oofe gaafa nu bilisummaa qeeroo akka isaati waliin qabsoo qeeroo keessa turan isatu kaase ka jedhu dhagayaan ture. Ka amma dheengaddammootinu jecha saalfachiisaa san jedhe nu miidiyaa Oromoo miidiyaa ammarratti dubbannu kanaaf OBN'if wanni qooda addaa qabna jennee yaadaa turre. Akkamitti yoo ka jettu taate gaafa miidiyaa kanarratti duulli diinaan geggeeffamu miseensonni keenya deeggartoonni keenya miidiyaa kana cinaa dhaabataa turan. Miidiyaa kanarratti immoo jechi torbaan kana keessa dabre kanamatti hin tolle. Xalayaa san ka barreesse nama beekama nama Oromoof qabsaa'aa ture Jawahar Mahammadiin barraa'ee jechuudha. Xalayaa sun nama barreesse Jawaari? Jawahar Mahammad. Raga maal qabdan? Jawaar maxxansu isa qub qabna. Facebook isarratti Jawaari ragaan akkana bahuu jira warra kan keessa qaamii obbo Daawud Ibsaa obbo Leencoo Lataatiin hoogganama akka hin jirre barreessallee yaayyuu arge. Xalayaan sun ammoo gar dhibii barreeffamuu qaama keessaniin barreeffamuu miidiyaa hawaasa gubbaa deema ture. Xalayaan sun eenyutu barreessa? Akka miidiyaa kanarraa dabre waa lamaan ragaa qaba. Tokkoffaa Feesbuukii Jawahar irratti maxxanfame jalqabaaf. Inni lammadaa miidiyaa kana miidiyaan olola nurratti bane. Leencoo Lataa gaafatuun isarra yoo jiraatellee hayyudireen dhaabaa osoo jiru itti aanan hayyudiree osoo jiru xalaa barreessinee osoo miidiyaa kanatti kenninee nama qunnamtii qabnu galaasaa dilboo hooggana dhaaba kanatti bilbilamee ati waan kana quba qabdaa jedhanii gaafatu mataan isaa wal nama lolchiisu jechuudha. Wal nama lolchiisuun Oromoo hin gargaarus Boris hin gargaaru har'allee hin gargaaru kanaaf ragaa qabatamaa jechuudha kun. Humaa shakkiin tokko hin jiru. Ayya xalayaa sun yaayyuu argine xalayaan sun mootummaa bira akka dhaabatu barreeffame alleen xalayaa yaayyuu dubbise. Xalayaa sun ammoo paartileen Oromiyaa keessa hojjan shan fakkaate akka barreessan dubbatan. Galaasa dilboolleen ayyudureen duraanii galaasa dilboo gaafatanii naani akka qubi hin qabne inni koree hojii raawwachiiftuu kee jira miti asum deebisi Leencoo Lataa dammoo qaami gareen tiyyin jirtuyyuu waggaa tokkoon dur akka badde akkuma biiseenaniin akka badde waan akkana haasanii turan waraqa suneentu barreesse. Sirna dhage sirnuma sanuu odoo hayyudureen jiru kana dura miidiyuma kana Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti jaarmaya jinaa hedduun keessa jiru miidiyaan kun dabarse. Namni gaafas illee Jawahar Mahammad. Dhugaa dubbachuun gaarii. Nuti nama aadas qabu, nama sirnas qabu, nama seerallee nama ifirraa dhoorguu danda'u. Karuu nuti takka Jawahar irratti hin duulle. Dhalatee Jawahar irratti gaafa Jawahar dhalatu qabsoo kana keessa jira hoogganni kun. Gariin ammoo warri nu dura achi duraa qabsoo kana keessa jira. Har'a Feesbuukii isarratti maxxanfamee yeroo Oromoo har'a biltsiginnatu jara kana warra inni biltsiginnaan dhaabde achirratti Feesbuukii isarratti inni dabarsu baay'eetti gaddine tokko san. Inni lammadaa fi Jawahar Mahammad jidduu wanni biraan jiru. Nama guyyatti wal qunnamni wanna jennu. Osoo anatti bilbiluun isinirra jiraata. Odoo itti aanatti bilbiluun isinirra jiraata. Nuti seera qabna sirna qabna addi bilisummaa Oromoo sirna qaba. Yoo gumiin sabaa hojiirra jiraate gumii sabaa. Yoo gumiin sabaa hojiirra hin jiraanne koree hojii raawwachiiftu. Yoo ammootinuu koreen hojii raawwachiiftu hojiirra hin jiraanne waajirri hayyuduree bakka bu'ee bakka fedhe qunnamaa jechuudha. Kanaafuu hayyuduree qunnamamuu qaba. Qunnamamuu qaba. Bareeddu gaafii naan deemu nagammaatti waraqati sun eenyuun barraa'e gaafiin Oromoo cufti dhaga'u barbaadu suni waraqati sun sooshaal miidiyaa gubbaa deemuutti argame. Mootummaa deeggaru mootummaa cinaa dhaabbachuu dubbata gareen ammoo achi keessa qoot fudhatti paartileen Oromoo shan isan dabalate jiraachuutti waraqa sunirra barreeffame waraqa sun qaamii barreessee inni ittiin isaan gareeni ka fedhe jiraatu sun isintu gaafata warra miidhaa gaafata nuti kachirratti hirmaanne hayyuduree itti aanaa hayyuduree gaafatamaa siyaasatti achirratti hirmaate nuti dhimmi irratti hirmaanne dhimma biyyaati nu ilaala dhimmi biyya keenya biyya kanaaf qabsoofne nu ilaala. Dhimma dhukkuba amma uummata kanatti jiru irratti nu affeerran irratti mari'an dhimma Abbayaa irratti mari'an dhimma filmaata irratti namni yaada garagaraa oofu kan irratti mari'an kanaaf ammoo nu mirga keenya waan ejjennoo dhaaba keenya nuti nagaa barbaanna qabsoo karaa nagaa barbaanna biyyi kun akka rukutamtus hin barbaannu rakkoo uummata keenyaa dhukkuba amma jiru kanaaf filmaataa fiiguu caalaa dhukkuba kanaaf namni fiiguutu irra caala ka jedhu yaada keenya ka dabarse miidiyaa mootummaati. Kanaafuu
waraqata san barreessee jechuudha. Lakki nuti mootummaa yaada kennanne malee ka barreesse mootummaadha. Warra nu afeere nuti nu afeeramne malee ajandaa keenyaa mi kun ajandaa mootummaati. Waraqati basuun ammoo isan ibsa. Isan ibsa. Waraqati ba'ee Facebook gubbaa deemsuun inni aboo gamtoome ibsa. Yaadum keessan sun. Abbaa tokkoome haa jiru malee inni ibsa. Wanni ibsin maali? Yaada keenya kennine yaada isaantu bal'ifatee miidhaa irratti gadi dhiise. Mirga qaban. Mootummaa. Kanaafuu san mootummaa cina dhaabattanii jechuudha al jira kanaan ammaan tana. Maal karaa nagaati. Nagaa biyya irratti. Nagaa biyya irratti mootummaa cina dhaabanne maaliif hin dhaabanne biyya keenyaa miti. Tokko takka inni lammataa hoo ammoo karaa dhukkubaa kan inni gargaarsa gaafatee falli maali jedhatti nagaa biyya keenya irratti dhukkuba biyya amma addunyaa kana raasaa jiru irratti mootummaa yoo kan nu afeeru taate ammas cina dhaabban. Bareeddu isaan akka dhaabaatti waan itti amantan godhuun keessan gaarii alleen itti amana. Garuu achi keessa dhaabilee lubbuun hin jirre galchuu sun dogongor keessa ammoo dogongor warra miidiyaa irra baasee. Lubbuun hin jirre ani hin beeku isaan gaafadha isin lubbuun hin jirtan kan jedhu ani katti amanu dhugaa dubbachuudhaaf warra achitti argame qabsaa'aa feesbuukiitii miti qabsaa'aatu Oromooti. Amma warri leencoo lataa inni quba qabaatu dhabu waan biraati nama tokko achitti arge qabsaa'aa Oromooti. Warri ammoo tokkichummaa jedhu qabsaa'aa Oromooti. Kun immoo warra lubbuun qabne namaan jechuuni Oromoo wal xiqqeessuun ka duris nama kuffifte ka duris nama ajjeefte ana malee ka ifiin jedhu warra amma if qopheessee odoo dhukkubaaf namni dhuma'aa jiru aratti kiiloo seenuu deemutu kana namaan jaajeetiin amana jechi sun ammootinu Oromoodhaaf Oromoo diiga malee jechummaan warra lubbuun hin jirre jedhu jecha dadhaba jecha nama kaayos miti jecha nama aadaa qabus miti jecha nama sirna qabus miti jeetiin amana jechuudha. Kanaafuu dhaabbileen maqaan achi keessa akkasuma bakka buutee isaanii achi keessa jiran achi keessa turan jechuudha. Kanaafuu walumaan wanni barraasuun sirreettanii yaaddanii maal? Waraqati barraasuun inni waraqati miidiyaa gubbaatti dabree miti. Gareen sunan fakkeenyaa fi ayyudureen dhaabsuun dhaabbileen colataa awwaan kan qubiin qabu dhaabii hin jiru jedhe dubbatee jira. Jawaar surraga qabu jawaarna barreessee akka hin jirre qulqulleeffadhe jedhe Facebook isarra maxxansee jira. Garuu dhaabsuun keessa bakka waan jiruu fi at least dhaabii sun akkum jirutti hin jiraattee yaaddan isaan. Sun rakkoo isaaniiti malee rakkoo Oromoos miti rakkoo Jawaaris miti rakkoo miidiyaa kanallee miti. Rakkoo isaanii keessatti ka fixatuu danda'u. Quba qabaatee dhiise isaan ilaalan malee nama biraa ilmaan ilaalu. Kan ammoo wal idduutti hafarsuun nama achi dhaqee fi leencoo idduutti hafarsuun galaasaa dilboo gaafatanii kana gochuuni sharshaarii siyaasaati malee kun siyaasa gatii qabdu mijeetiin itti amanaa jechuudha. Abba leencoo abba galaasaa dilboo ammoo gaafatame naa waan kana quba hin qabne dubbate. Inni quba hin qabu. Maaliif quba hin qabne nuti ejjennoo dhaaba keenyaa ibsine malee walgahii guyyaa san dhaquu dhaga'uu dhabuun ni mala. Kanaa ala ejjennoon dhaaba keenya qabsoo karaa nagaa geggeessinaan olola tokko namarratti hin oofnuun dhukkuba amma jiru kana uummata keenya waan dandeenyuun baraaruu qabnaan ejjennoo dhaaba keenyaati kun waan jijjiiran qabnu nu tooftaa kanatti dhimma bahan jiru tarsimoo keenya galaasas kana keessa jira galaasa dibboo nama kana booda Oromoo walii waraantu Oromoo walirratti ololtu jedhee ejjennoo qabatee deemaa jiru keessaa nama tokko jechuudha nama. Bareeddu kaan ammoo dhaabtee waan dhibisan taasaan keessa ololan nu aduu jirachuu danda'anii ololallee ta konfirma sanirra godhu waan qabnuufi miseensotii dhaab keessanii gameeyyiin hedduun mootummaan butamanii jiranii jedhan akka dabila jantii tokkotti hojjechuullee hin gaasan fakkeenya mootummaallee keessa hin jiran asillee keessa gizemuu mul'atanii dubbatedhanii gizee sarara kaasan dhagaa. Miseensotii dhaab keessanii kan mootummaa keessa jiran still mootummaa tajaajilan jechuudha advaayizar ta'uu danda'anii yookaan karaa adda addaatiin mootummaa gargaaruu jiran isa waliin akka miseensaa isa waliin jiramoo yaayuu sanirra godaanan. Wanni tokko hubatamuu qabu jaarminyi keenya kun jaarma irra bilisaati. Tigraay hin dhaqu. Gondar hin dhaqu. Yoo dhaqee hoo Oromoo bira dhaqa. Mootummaa federaalaa illee bira hin dhaqu. Mootummaa naannoo waliin guyyaa Oromoon akka Oromootti jaarminyi Oromoo bira dhaqu malee guyyaa akka Itoophiyaatti namatti dhufutti irraa hirmaata malee kan inni waliin waa godhaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti namni yoo dalageeyyu atis nama biyyoota amballee argee paartii keessatti yoo ka dalagu taate ololli namarratti deemuu ni danda'a. Mootummaa keessatti namni ogummaa isaatiin biyya isaa tajaajiluuni yakkas miti kuni muuxannoo sirna Haile Sillaasee. Sirna dargii sirna waayyan kan namni isaan keessatti jiraachuu hin dandeenye kan sistema mootummaarraa ala nama baafte yoo ta'e malee osoon argee anuun hin dalaga nama tunaan kenni malee mootummaa keessa paartii keessatti hin dalagu malee miseensi keenya ka dalage waliin dhoofture waliin dhooftaa yoo ture ilaale atini paartii Oromoon beekoomii walirra qabu yookaan dii walti ta'an jiru yaad gargara qabaachuu dandeettan kaafaa'uun hin jirtu abaa'uun hin jirtu paabaa'uun hin jirtu isaan aboon gamtoom hin jiru paartilee dhuuqan hamaqa Oromootiin jechuudha. Paartileen kun hunduu ilmaan Oromooti ilmaan obboleeyyaniiti uumatum tokko toggan yaadaan wal dhaban malee garagarummaa addaan qaban
mootummaa kana womaaf irraa itti amantaa dhabdanii paartii teessanii socho'uu jirtanii miti. Akkanaa miti paartii of dandeessanii. Yaada keenyatu garaagarummaa qaba malee wallaba mootummaan hin qabnu nuti. Guyyaa mootummaa gollee hin jiru. Yaasuni waliigaltarree moo maaliif miseensa warra taatanii warra waliin hojjetu? No miseensa hin taane. Miseensummaa fi ogummaan dalaguun gargaari. Ogummaan namni yoo dalage ogummaadha sun. Miseensa ta'uu waan biraati. Kun warra amma kana ololuu fi isaafuu hin galle. Miseensa jechuun paartii sanitti miseensamee xalaa paartii sanii fudhatudha. Mootummaan ammootiin siyaasa Itoophiyaa keessaa ogummaa fi siyaasa wanni dhan addaan baateen jirti akkamiin laalta qabsaa gamee sana caala beektaa hin barsiifnaayyuu barsiisuuf seentan hin barsiifnaawu akka namni waliin dalaguu danda'u nuti immoo waan tokko bilee beek nuti ka qabsoofneef wareega kana ka baafneef lubbuu namoota hedduu kadhamneef ummata Oromoo abbaa biyyummaa godhuuf Itoophiyummaan ammuma dhufte malee adeemsa qabsoo keessa guddinaan dhufte malee nuti ummatuma keenya gabrummaa kolonii jalaa baasuudhaaf nu qabsaa'aaf turre haa ta'u immoo amma gaafii ati gaafatte yoo sirni akkasii kan jiraanne taatellee isaanuu ni barsiifna warra sirna namni waliin jiraatu waliin dalagu yaada isii addaan qabaata ammootinuu ogummaa waliin dalagu Itoophiyaa hin barsiifna ka jennu qabnaahu. Ayyee bal'inaa warra kaasan keessa Jeneraal Gonfaa yoo fudhan kaan ammoo Ahmad Juundi Ahmad iyyuu jaarsa maqaan Amin Juundi warra kan lamaan maqaa kaasan warri kun inni miseensa abogamtoome ta'uu dubbatama akkasumas mootummaa waliin jiraachuu isaaniitti himama. Miseensa keessa na gammasaa? Miseensa keenya miseensa keenya. Ayyee miseensa kun miseensa Haayiluun Gonfaa hooggana keenya. Kanaaf hooggana keessa illee taatanii qaama mootummaallee walumaan jirtanii jechuudha. Kanaafuma walitti makamne filan kana. Makamuuni makamuu fi dalaguun gargaara. Kana wanti hubatuu qabdu makamuu fi waliin dalaguun gargaara. Ka dalagu ogummaa isaatii waan isa fakkaatu dalagee deebee dhaaba isaatiif dalaga. Haga kaletti bobba'ee dirqama dhaaba isaa baataa jira. Dirqama dhaaba inni itti kenne guyyaa amma jirullee dirqama isaa baataa jira Haayiluun Gonfaa. Kanaaf mootummatti makamuu fi waliin dalaguun gargaari kana addaan baasuun barbaachisaadha. Bareedduu mootummaa garagarummaa guddoo yaadaani yaadumirra wanni itti malee garagarummaa guddoo akka deeggartani yaayuu natti himtani mootummaan biyya bulchu mootummaa biyya ammataa waan hedduutti rakka mootummaa sabboonummaa Oromoo hin qabnu warri hedduun hin jira Oromoon eegaa biyya dhufe safar goot warri jedhin jira kan akkamitti ilaalta mootummaa biyya Ahmad bulchu kana dhugumaan qabsoo Oromoo dura deemsituu jirmoo akka baanaan qabsoo Oromoo duuba dhiibuu jira. Irrinni akka jiru waan adda addaatti nu hubanna. Fakkiin sii kaasuu danda'a. Nuti yeroo qabsoo goonu sagantaa baafannee Oromoon biyya isarratti lafa isarratti roorroon tokkos akka isan geenye afaan isaatiin aadaa isaatiin eenyummaa isaatiiffatee abbaa biyyummaa isaatiif abbaa qabeenya isaatii akka bulu haga amma seenaa anuu arge keessatti baankii yoon dhaqu afaan Oromoo achitti hin dalagan hospitaala yoon dhaqu afaan Oromoo achitti hin dalagan Oromiyaa gubbatti kun hir'ina jiru jechuudha. Hir'ina san caalaa ammas kanamatti mul'atu karaa nagaatiin eega biyya kana namni seenee nama kana walitti qabanii rakkoo qabu rakkoo isaa laalanii hammeenya ka qabu hammeenya isaa laalanii yoo sanirra dabre immoo akka Oromoottu Oromoon aadaa qabdi abaluu rakkoo qaba jedhanii saaxilanii qulqulleessanii naannoo keenya naannoo har'a dhiini namaa itti jiru kana dhoorguun mootummaa kanarra jiraata. Kun akka hanqinnatti hin ilaala. Haa ta'u ammoo hanqinni jiru kuni hanqinna namni wal waraansatti seenee qawwee fudhatuuf miti. Ka keessa ifitti osoo alagaan sin garre odoo alagaan sin dhageenye akka Oromootti namni laallatee fixatuu danda'utu jira. Kun immoo walii obsuu dhabuutu mul'ataa ka jennutti waan amannuufi hanqinna akkama jirutti fudhannee nuti warra jara kana warra amma mootummaa harkaa qabu kana karaa sirnaatiin karaa seenaatiin namni waliirraa aangoo fuudhutu caala malee rabshaa asitti galchuun waan amma Oromoon qabdu kana bakka amma teenyu kana ni baana jennee warra yaaddoo qabnu keessaa tokko jechuudha. Kun immoo alagaa walirratti gargaarsifatuun har'a qawwee walirratti kaasuun Oromoo gargaara jennee abadan ittiin amannu jechuudha. Hanqinna mootummaan qabus akka hanqinnatti fudhannee hanqinna gara kaaniin jirullee furmaanni jiru namni gadi waliin taa'ee furmaata barbaadutu irra caala warra jeetti amanu keessaa tokko akka jaarmaatti nuti. Akka jaarmaatti silaaftuu waanuma Oromoo dursinaa eegi keettan taate mootummaan rakkoo jirta yaa'u amantan sanillee ummati keenya rakkoonni keenya jiran ilaaluu jira. Kanaafuu sanam akka dhaabaatti akka dhaabdee abaawoon gantoome yeroo baay'ee ibsa baasuu jedha wanni keessan ibsa waan baasa'an ala hin jirtaniyyuu namooti san hin jedhan hin jiru. Jirtu tun akkam deebiftan. Warri hin jirre nuun jedhu isatu hin jirre. Warri hin jirtu nuun jedhu suni isatu hin jirre. Maaliifi
qabsaa'onni bakka kana jiru. Qabsaa'onni wareega hedduu baase. Addi bilisummaa Oromoo balaa hedduutu isa mudatee jechuudha. Balaa hedduutu gufuu hedduutu ta keessaa alaa isa mudatee jechuudha. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo baraarsan. Adda bilisummaa Oromoo ka har'a irratti nama wal mormu kana. Ka bakka inni ittiin jiratti namni wareega baase kana baasanii bakka kana jiranii jechuudha. Bakka biraa hin jiran jechuu osoo hin taane harkirra guddaa warri qaama isaanii irratti. Hoogganni dhaaba kana yeroo dheeraa keessatti rakkoo dabarse. Ka warra har'a mootinuu adda waliin baane kanallee gaafa rakkoo keessa cabsinee biyya soomalee seennee mooraa baqataa keessaa guurree hooggana isaan goone bakka kana jira jechuudha. Hin jira wanni jinuun jedhanii beeytu arrab lammii eminuuti. Jechi keenya tokko ilaalchi keenya tokko. Nama tokko jabaa jenne ka jala fiinuu hin qabnu, nama tokko laafaa jenne akka jaarmatti akka namatti nama abaaruu hin qabnu. Akka Facebook irratti nama arrabsine saniif har'a jabinni Facebook ta'e jabinni olola waan ta'eef kun aadaa Oromoo keessatti aadaa adda bilisummaa Oromoo keessatti waan hin jirre waan rakkisha kana waan hin naanneessineef akkasitti nu ilaalan malee ni jirras ni hojjannas hojii mul'ifnas. Bareeddu akka jaarmiyaa socho'uu jirtan yoo adoo koronaan dhufu baatee filannoon ga'ee jira. Isaan ammoo jaarma Oromoo ka bakka buutan jaarmaan jajjabaa lama hawaltumaa qabee boordi biyyaalessaa irraa eeyyama yoo akka hin argatanii dubbatama. Dhugamoo soba. Soba. Argannee jirra. Waan guuttadhaan isaan nuun jedhan guuttannee unkaa yeroo maayyee kana nama dabala galmeessaa ka jedhanis hunda fixannee guuttannee jirra jechuudha. Asuuka kana nagaafatu biyya mata nan jirtu jechuun danda'a. Ayyee bareeddu gizeeddu jaarmiyaan Oromoo kun walitti dhufuuf yaaliin godhamti hin jirtu. Abaa'oo, Paabaa'oo, Kaafaa'oo isaan ammoo keessatti sani nagar warratti isan dhiibimoo isan itti daramuu barbaade fedhiin qabaate. Olola akkasiitiin dabalamuu barbaadnu. Ayyee olola kun maal olola kan ibsu olola kan Oromoo dhaga'uu fedha. Olola kana oofamu mootummaa irratti ololatu deema. Jaarma siyaasaa irratti ololatu deema. Akkuma amma atuu jettu hin jiran jechuun olola mataan isaa ka atuu ragaa baatu. Kanaaf olola akkasitti makamuu hin barbaannu malee nuti akkitti barbaannu akkitti fedha qabaachaa turre gaaddisa Oromoo jennee irratti marihannee gara baatii lamaa deemamee gaaddisa tokko ijaaran. Dhimma Oromoo dhimma Oromiyaa achi keessatti ilaallanna jenneeti yaadaa turre. Kun mootummallee dabalata. Paartii mootummaarra jirullee dabalata. Paartii amma lubbuun hin jiru isin jettan kanallee dabalata. Jechoota kana baay'ee namatti dhagama. Achi keessatti dhimma Oromoo fi Oromiyaaf hin dhajennee yaani. Isaan achi keessaa bahanii gamtaa addaa uummatan. Dhiifa maagistoo kormas dhaaba waan qaabadhee fi ableen colataa waan kan anaawus godhee jirayyuu miidiyaaf naaf fakkaata. Paartiin isaanii mootummaan akka walitti dabala. Waan akkasii kaatee kan qophiin qabdan isaan. Kanan isa beeka maal kana paartii tokko bakka bu'ee maaliif hin dubbadhu. Okay, bareeddu. Kanaafuu hololum godham kan jibbitanii gari taan irra xiqqoo qota qabamtanii. Olola tokkollee itti makamuun fe'an. Har'as booris olola tokko itti makamuun fe'an. Waan olola alatti jiru tokkollee irraa if qusatuun barbaada. Akka jaarmiyaa si gaafadha. Jaarmiyaan keessan nama ballees mootummaan gaafachuu obviously mootummaan sababni mootummaa dheefiyyuu seera eegsisu nagaa uummata tissu. Nagaan uummata ammoo boora'uu jira. Nagaa uummata ka boora'uu jira kanaafi qaam lama itti gaafatama gootanii jirtan. Qaamni ammoo itti gaafatama guddaa fudhachuu qaba akka keessanitti eenyu. Nama seera cabse. Yoo gara mootummaatiin seerri cabe biyyi tokko seeraan bulaami. Yoo mootummaan seera ka cabsu taate katti gaafatu mootummaa. Ka yoo mootummaan qaamni biraa ka seera cabsu taate katti gaafatu nama seera cabse. Kuni gaafima tokko hin qabu nama seera cabsetu itti gaafatamaa jechuudha. Am kiraayisis uummata Oromoo am fuledduu kajjeefamuu jira fakkeenyaaf. Anillee waan beekuuf. Jechuun akka gaazexessaa wasi gaafachuu waan tokko taate waan ufi beekan malleen yaada kiyyitti daruu hin danda'a jechuu kiyya. Bakka daddaan namootii dhamanii jiranii ajjeefamanii jiran namoonni waballeessanillee nagasum jiran namoonni nagaa ammoo itti gaafatamu tokko malee ajjeefaman suniif itti gaafatamee inni goona. Nama seera cabseen siin jedhe tokko ka irraa barmuu qabu akka gaazexaa tokkotti yookaan akka miidiyaatti gaafatuu qabdan yoo nama hidhame nama hidhe gaafatuun deebiin ka isaati. Nama immoo lolu. Maaliif lolta jedhee gaafatuun deebii ka qabu isa. Kaayuu ammoo kana jiddu kun na fakkaatti odoo deebiin kennine Oromoo wal ajjeesuu wal hidhuu isaa ammaa keessatti Oromoof barbaachisaa miti. Akka jaarmiyaa beetu waan isa gaafadheefite nu akka miidiyaatti hin gaafan mootummaa irraa namni duun gaafan qaam boson jirullee yeroo hedduutti bilbilaan yeroo baay'ee gaafadhee jira. Kaan mootummaatti jeessadha kaan ammoo warra kanatti jeesee jedhee mootummaa qub qaba namuu qub walitti qaba. Isaan ammoo bulee Oromooti nurrellee hin jirtan beekta namni lafa bulee waan argi caala doon ta'in ilallee nu caala lama sadi caala qabdan nu ijoollee keessa dhuga jirtu dubbatamuu mali dhuga Oromoon beektachuu keessa daba Oromiyaa keessa ta'u jira kanaafi mootummaan Dr. Abiy Ahmed furmaata kaa'uun danda'anii yaaddanii
mootummaan furmaata kennuu danda'a. Ayya. Akkamitti furmaata kennuu danda'a? Ka seera cabse seeraan qajeelchuu danda'a. Kan mootinuu mufate karaa barbaachiseen dubbisee amansiisee daandiitti deebisuu dirqama mootummaati. Bareedduu. Filannoo wal qabatee wanni deemuu jira filannooni warri kaan ka yeroon godhamtu mootummaani amma biyyi bulchu kunini constitutionally eeyyam gaan qabu jedha. Mootummaaleen sun ilaalchise soolashin jiran keessaa afur keessa tokkaayyuu fudhate. Haa tolchan sun iyyuu dogongoraa warreedhin jira. Murtee mootummaan fudhate akkamitti ilaaltan akka jaarmiyaatti? Odoo san hin geenye duratti haala amma jiru laaluun nurra jira. Haalli amma jiru filmaata geggeessuu dandeenya akka biyyatti. Uummanni Oromoo waan tokko hawwii guddaa qaba. Sagalee isaa kenneen beeku takka waggaa 150 uummanni Oromoo sagalee isaa kennee nama filatee hin beeku. Hawwiin Oromoo guddaan isa kana jechuudha. Karuu ammoo tunu rakkoon dhufe. Rakkoon dhufe kun nu qofatti hin dhufne addunyaa guututti dhufe. Ummata biyya kana ummata Itoophiyaa qofaa mi addunyaa guutu. Rakkoo qabame kana karamiin furmaata barbaanna irratti namni wal mormuu danda'a. Karuu ammoo filmaanni amma maan godhamne jee namni wal mormuuni barbaachisa jenneetti amannu nuti. Maaliifi yeroo isaatii miti odoo ummanni Oromoo du'aa jiru odoo ummanni addunyaa du'aa jiru odoo dhukkuba kanaan namni yaadda'aa jiru filmaata jedhanii wal nyaatuun nurra hin jiraatu sistama kamitti mootummaan yeroon isaa dhumate seera kamiin laallanni waan kana gochuu dandeenya marii feesisaa jechuudha. Mootummallee marii dhiyeessee jira mariin sun ammoo itti fufamuu qabatti amanna. Abbaan filmaata kanaa een ummata. Mootummoonni naannoo uummanni biyya kana Itoophiyaa keessa jiru waan kana irratti mari'atamee furmaanni tokko kaa'amuu danda'a. Kun ammoo furmaata namni siyaasaan kennu qofa osoo hin ta'in furmaata seeraan kennamu ta'uun isarra jiraata. Haga ammaa naannoo waa moromte naannoo Tigraay qofan dhaga'aa jira. Kanaaf kun filmaataaf amma wal dhabuu caala uummata keenya akkamitti baraarsan wal dorgomutu gaarii ka akka jaarmiyaatti illee akka nam dhuunfaallee was gaafachuu barbaade. Qabsoo Oromoo keessatti amma arrabsoo yaa waan baratame kooman taate jirti. Banda mani war wayyaane waliin hojjetu maqaan akkana kun baay'ee walii kenna. Wayyaaneen tun wargan 27 biitaan bulche ammallee Itoophiyaa jala bulchuu jirtu mootummaa federaalaa irraa birree argatti. Warrootni mootummaa kee jiran maqalee deebimneedha. Isuma warra as kee jirkaaniini warruma oppositionii kanaan achi yaatanii war waliin daldal qabdan jedhanii gizee arrabsan agarra. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed mootummaa yoo dhugumaa warri rakkoo uumsuun akka warri jedhutti TPLF taate warra kana wanni chuma dadhabee maaliif Oromoon tanirra amma wal nyaachaa oolti. Dhimmi kun Oromoo maan ilaalu? Yaada ati kaafte keessaa tokko duulli wareerratti gaggeeffamu gatiin qabu. Akka Oromoottis akka biyyattis. Fakkeenyaaf namni filmaata yeroo wal dorgomu sa'a qaba. Uummata isaa waan jeequuf hin qabu. Sa'a san keessatti kaayoo isaa imaammata isaa poolisii isaa hiree waan biyya kanaaf qabu gadi baasee uummata agarsiisee uummanni abbaa fedhe filatuun isarra jiraate yoo dimokiraasii ka ta'u taate. Amma jara adda bilisummaa uummata Tigraay Oromoon irratti waan isaanii irratti wal dhaban hin qaban Abiyyii fi isaan jidduu jirti. Wal qajeelchanii wal dadhabanii hiree murteeffannallee immoo seera Itoophiyaa ni jira qabxiin 39ffaa isuma kana fakkaata sun isaan ilaala malee uummanni Oromoo maqaa kanaaf jara kanaaf jecha waan irratti wal dhabus hin qabu jara kanas ammoo deebi'ee waan faarsuuf hin qabu jechuudha. Waggaa 27 rakkoon jari kun uummata Oromoo irraan geesse rakkoo xiqqaa miti. Rakkoo san ammoo tinu akka mootummaatti seera biyyaatiin laalamee dhumatu qaba malee waan uummata Oromoo wal lolchiisu uummanni Oromoo nagaa isaatiin taa'ee ilaalu isarra jira malee waan isarratti wal dhabuuf hin qaba jettiin amanu. Korona baana yoo rabbiin nurra balleesse yoo filannoon dhufti isan filannoo qophii akka biyyaalessaa amma Oromiyaa dorgomtan kanumaan fixanna. Akka biyyaalessaatti dorgomuu deema. Bakka dandeettii itti qabnu hundatti akka biyyaalessaatti hin dorgomna akka naannoolleetti ni dorgomna jechuudha. Gaamii kamiyyaayyuu fixadhe waan jettoo qabaate gabaabsite abba feete OMN illee jechuu dandeetu waan sitti tole. Tole ani dhaamsin qabu midiyaan Oromoo ka Oromoo of qabsoo godhaa ture. Oromiyaa midiyaan networkiin midiyaa Oromoo of qabsoo in godhe baroota maayii kana keessa. Ka Oromoos abdatte ka Oromoolleen akka bakka adda bilisummaa Oromoo buufatte an akka ilaalcha kiyyatti miidiyaa kanaa fi adda bilisummaa Oromoo caalaa Oromoo waan deeggartan qabtu. Oromoo waggaa 150 miidiyaa dhiisi moobaayilaan wal dubbisuu hin dandeessu. Kanaaf waan keessa dabarre san dagatuu nu danjiru
bakka irraa kaanis ilaalle bakka amma geenyes ilaalle bifatti as geenyes ilaalle wareega baafnes ilaalle Oromoo walii obsuus barbaachisaa kun Oromoof hin jedha. Oromoon walii obsuun barbaachisaadha. Mootummaan kun hir'ina fedhe yoo qabaate waan kalee TPLF hin jennu arra jara kanaan jechuun Oromoon gargaaru alaga gammachiisa. Sababni maali? Kan barsiisaa turan sabaabi sablammoota biyya kana keessa jiru Oromoon isis hin dandeessu walis hin dandeessu isa jedhu yaadannoo godhatuun nurra jiraata. Hanqinni jira jira hanqinni jiru san ammoo itti walitti qabsaa'uun nurra jiraata malee wal balleessuun ammatti bu'aa hin qabu. Kan ammoo yaadannoo godhatuun Oromoon barbaachisaadha. Yoon kana jedhu immoo mootummaalleen garaa bal'atee rakkoo bakka inni jirutti humna qobaan hin hiika'a miti. Humni guyyaa fiiguu dandeessa yeroo gabaabaaf itti dhimma ba'uu dandeessa. Mootummootuma biyya kana keessa jiran eeguma Oromoon qabsoo jalqabdee waggaa 60 kana keessatti warra humnaan deeme maayii isaanii gara san ta'uun nurra hin jiraatu. Mootummalleen obsaan furmaata barbaaduun barbaachisaadha. Warri barbaadanis arrab lammummaa kana dhiise. Yoo mootummatti dhufu mootummaa fakkaate yoo mootummaa irraa deemu nama biraa fakkaatu kanarra dhaabatuun barbaachisaadha. Kanaaf jaarminyi siyaasaa Oromoo gaaddisa tokko akkatti walii galu dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti walii galee yeroo warra biraa bira dhaqu afaan tokkoon warra biratti dhihaatuun barbaachisaadha. Nu wal diiguun nu miidha malee waan amma qabsoon arganne kana nu harkaa baasa malee bu'aa waan hin qabneef kanarratti jaarminyi siyaasaas dalaguun barbaachisaadha. Ka ifaaroomsu qeeroon qarreen kotta jaarmaa namatti hin fidan isin itti dhuftani kotta guyyaa barbaaddanitti nu kora barbaannu kora waliin godhanne yookaan ammoo nu walitti makamne ummata keenyaaf miskiinummaa ummanni keenya keessa jiru hiyyummaa ummanni keenya keessa jiru roorroo biyya kana keessatti ammallee ummata Oromoo irra jirtu kanaaf tumsa walii taana qeeroon teenya qarreen teenya beeytonni keenya hirmaadhaa nu gargaara waliin qabsoo goona kajuun dhaamatu barbaade isinis galatooma horaa bula. Ulfaadhi galatoom daawwattoota keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaaffiif deebiin hayyuu duree Abbaa gamtoomee Abbaa nagaa jaarraa waliin goon kan fakkaattu waan nu daawwattaniin ulfaadhaa galatooma.